imaammata barnootaa kuffisanii barnootarraa qaamni biyya bulchaa turee fi jiru kun gara mooraa waraanaatti dargaggoota keenya yeroo itti geessaa jiru argaa fi dhagaa jirrudha. Addi bilisummaa Oromoo isa kana hundeen fura. Sarviisiin uummataa yookaan tajaajilli uummataa kan siyaasaa irraa bilisa ta'een kennamu hojjetaan mootummaa waajjira mootummaa keessa jiru hundumtuuyyuu qaama siyaasaati. Akka qaama siyaasaatti irraan godhaa hojjeta malee akka mootummaa ta'e hin hojjetu. Bulchiinsa siivil sarviisii uummatarraa siyaasarraa bilisa ta'e hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo isa kan diriirsuudha. Tajaajilli siyaasaatii fi tajaajilli mootummaa kan hawaasni argatu adda adda akka ta'utti kan inni qindeessee hojjetu. Baay'ee Itoophiyaa kana keessatti guutummaan guutuutti biyyattiin nagaa hin qabdu. Diinagdeen ishee nagaa hin qabu. Hawaasummaan ishee nagaa hin qabu. Taree darbee jireenyi uummataa golama siyaasaatiin wal qabee uummanni bahee galuu hin dandeenye. Wareegama barbaachisu kamalleeti dhimma filannoo kanarratti hirmaannee uummata keenya kan rakkoo keessa jiru kanaaf furmaata barbaaduu qabna kan jedhuu fi utubaaleen biyya tokko biyya teessisuudhaaf utubaaleen piilars jiran keessaa sadarkaa duraatti kan adda bilisummaa Oromoo qabatee gadi ba'e bulchiinsa siyaasaati. Jalqabatti adda bilisummaa Oromoo gaafa aangoo poolitikaa dhuunfatee nagaa buusa. Akkuma dura siin jedha nagaa buusuuf jalqabatti konferansii marii nageenyaa yaamuudhaan yeroo gabaabaa keessatti nagaa buusa. Nagaa buusuu kana keessatti qaamni har'aa hidhatee bifa garaagaraatiin mirga uummata isaatiif falmachuudhaaf bosonatti ba'e kun gaaffiin isaa qawwee kaasuu dugda duuba gaaffii siyaasaati. Addi bilisummaa Oromoo kanatti amana. Dargaggoonni miseensa paartii sanaa hin taane yookaan deeggaraa paartii sanaa hin taane kan isaan hin faarsine hojii sana irratti baay'inaan ramadamanii piroojeektii adda addaallee argachuu irratti yeroo itti rakkatantu jira. Haalota akkasii sunniin akka deemaa jiru sirna mootummaa kana keessatti. Carraan dargaggeessa kanaa biyya kanatti faarsee bulaa ta'eera. Akkamitti faarsee bulaa ta'e hojii dhabsiisanii yoo paartii keenya deeggarte yoo kana goote si hooqaa naa hooqiidhaan ajandaa biyya ajandaa uummataa dhugaa uummataa doomineet godhanii ukkaamsanii akka paartii biyya bulchu qofa faarsee jireenya guyyaa deeyilii bireed akka argatu godhanii irratti hojjetanii dargaggeessa keenya demolaraayis godhaniiru. Hamilee isaanii cabsaniiru. Abdii hin qabu dargaggoon biyya kanaa. Addi bilisummaa Oromoo aangoo poolitikaa gaafa dhuunfate abdii dargaggeessa biyya kanaati. Gaaffiin uummata Oromoo kan kaleessaas, kan har'aas, kan dhaloota boruus dhimmi Finfinnee dhimma bu'uuraa guddaa dhimma lafee fi lafa isaati waan ta'eef waan dhiisu miti. Kanaan isaan illee hin beeku. Xalayaa waloo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif ifatti barreessine jechuudha. Open letter. Deebii argachuu hin dandeenye. Kana hundinuu maali kan goonee fi adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti nagaa buusuudhaaf fedhii qabaachuu irraa kan goonedha jechuudha. Qophiin filannoodhaaf goota nama ammaatti maal fakkaataa kan jedhudha achirraa kaane gaaffii biraatti haa darbinu. Mee qophiin godhame maal fakkaata? Yeroo filannoo kanatti hirmaachaa jirrutti haalli filannoodhaaf itti qophaa'aa jiru yookaan impaayera Itoophiyaa kana keessatti filannoon godhamaa jiru filannoo haqa qabeessa bakka nagaan jirutti nagaa waaraaf tasgabbiin sabatiinsa qabu jirutti jennee itti amannee osoo hin taane filannoon qabsoo karaa nagaa geggeessuu keessaa piilarii tokko jennee waan itti amanneef qabsoo karaa nagaa yeroo geggeessitu filannoon qabsoo karaa 200tu jira jedhama. Isan keessaa filannoon isa tokko. Isa kanaaf qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru keessatti carraa kanaan sagalee uummata keenyaa ta'uuf nuti filannootti hirmaannee filannoo kanaan akka barbaachisummaa isaatti sochii goona qofa osoo hin taane ajandaan jalqabaa biyya kana keessatti waggoota dheeraaf nagaan hin jiru. Impaayera Itoophiyaa kana keessatti guutummaan guutuutti biyyattiin nagaa hin qabdu. Diinagdeen ishee nagaa hin qabu. Hawaasummaan ishee nagaa hin qabu. Taree darbee jireenyi uummataa golama siyaasaatiin wal qabee uummanni bahee galuu hin dandeenye biyyi walumaa galatti hidhaa keessa jirti jechuudha. Nus adda bilisummaa Oromoo 2018 gaafa biyya galurraa qabnee hidhaa kana keessatti korkodamnee hidhamne. Dhiyeenya kanatti ammoo filannoo kebeebsaan kun ni jirama erga jedhame adda bilisummaa Oromoos carraa kanatti fayyadamee qabsoo karaa nagaa geggeessuu keessaa filannoon isa tokko jennee amannee itti seenne malee dhuguma nagatu jira.
biyyattii kana keessa nagaa waaratu jira. Addatti immoo Oromiyaan nagaadhaan rakkoon hin jiru jenneetii miti. Guutummaa golelee Oromiyaa sadarkaa jedhamuun nagaan hin jiru. Iddoo hunda keessatti yeroo uummanni qaala'insa jireenyaatiif waan nyaatee buluu dhabu, yeroo uummanni sodaa nageenyaatiif bahee galuu dadhabu, yeroo jumlaadhaan mana hidhaatti korkodamee hidhamaa jiru, jumlaadhaan ajjeefamaa jiru, manneen uummataa jumlaadhaan ibiddaan gubataa jiru. Kanatti addi bilisummaa Oromoo dirqamee filannoo karaa nagaa keessa filannoon qabsoo karaa nagaa keessaa tokko jedhee uummata keenyaaf ajandaan guddaan sagalee ta'udha. Uummanni keenya barootaaf sagalee dhabee rakkataa ture keessayyuu hanga federaalizimii sabdaneessa jedhamu kun bara 1995 bahee as waggoota 34 darbaniif filannoon marsaa ja'aan geggeeffamaa tureera. Filannoo kana keessatti dhaabuma tokkotu akka sumsumaa wal jijjiiree biyya kana geggeessaa jira. Uummattoota biyya kanaa korkodee qabaa jira. Isa kana keessatti jijjiirama dhufa jennaan jijjiirama kebeebsaa san keessas nus erga dhufnee booda akkuma hundi keessanuu quba qabdan isinis akka miidiyaa OMN irraa gabaasaa turtan hooggana mataa Hayyuu Duree Dhaabaa irraa qabee addi bilisummaa Oromoo guutumaan guutuutti kurkudama hidhaa keessa ture jechuudha. Ammatti carraa filannootu jira jedhamu kanaan miseensonni dhaabaa haga ta'e sadarkaa hoogganaatti gadi dhiifaman kun carraa kanaan dhaabni kun qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru kanaan filannoodha jenneef filanne malee dhuguma filannoon kun biyya kana hundeerraa jijjiira jenneetii miti. Kana yoo siin jedhu uummanni keenya sagalee argachuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo bakka jirutti kontribuushinii isaa kennuu danda'uudha qaba jennee waan dandeenyu gochuudhaaf itti seennee siin jechuuf dajane. Filannootti bara kanatti filannootti dhiyaanna adda bilisummaa Oromoo hirmaataa jedhame maal qabattaniiti dhiyaattanii maaliif kana irratti hirmaachuudhaan murteessitanii haalli amma jiru maal fakkaata kan jedhu kanarratti tole xiyyeeffatte. Yaa wanni qabannee murteeffanne qabsootti jirra qabsootti waan jirruuf qabsoo gochuudhaaf hirannoo kanarratti hirmaanne qabsoo karaa nagaa keessa jirra qabsoo karaa nagaa keessaa filannoon tokko waan ta'eef haalli mijataan kamiyyuu akka hin jirre osoo beeknu wareegama barbaachisu kamalleeti dhimma filannoo kanarratti hirmaannee uummata keenya kan rakkoo keessa jiru kanaaf furmaata barbaaduu qabna kan jedhuu fi filannoo kan seenne haalli qophiin fi haalli mijataan tokkoyyuu hin jiru. Haala miseensonni keenya osoo hidhamaa jiru, uummanni keenya osoo ajjeefamaa jiru, uffanni keenya osoo hidhamaa jiru, osoo baqachaa jiru, osoo kaan lafarraa buqqaa jiru, addi bilisummaa Oromoo osoo waajjira hin qabaatin, osoo ammoo godina irratti aana irratti waltajjii tokko gaggeeffachuu hin dandahin. Waltajjii gaggeeffachuu miti sochii bilisaa nam tokkeedhaan nuti aana godina irraa kaanee gara aanaatti gabbuu hin dandeenye. Haala ulfaataa kana keessatti murtee wareegama barbaachisu fudhanneeti filannoo kanatti seenne wanni filannoo kanarraa nu hambisuu hin jiru karaa nagaa keessa jirra. Wanni dhufe haa dhufu jennee murtee ulfaataa kana ofii fudhannee uummata keenyatti gadi bahuu murteeffanne. Uummata keenyaan illee addanuu kutuutti ture. Kanaaf murtee kana fudhanne malee haalli mijataan jiru hin turre jechuudha. Manifestoon keessan yookaan imaammanni isin uummata Oromooti fi osoo haalli mijataa ta'e aangoo qabanne kana goona kan jettani meenni gurguddaan maal inni kan jedhu dhimmoota gurguddaa keessaa nu kaasuu dandeessaa? Akkuma manifeestoo keenya irratti kaa'u yaalletti addi bilisummaa Oromoo manifeestoo isaa qopheeffatee filannoo kanatti hirmaachuuf gadi ba'e keessaa tokko utubaaleen jiran utubaaleen biyya tokko biyya teessisuudhaaf utubaaleen pillars jiran keessaa sadarkaa duraatti kan addi bilisummaa Oromoo qabatee gadi ba'e bulchiinsa siyaasaati. Bulchiinsa siyaasaa kan jennu biyyi tokko biyya kan jedhamtu diinagdeedhaan hawaasummaadhaan saayikooloojikaal meekaappiin uummata tokko uummanni bahee galuu kan danda'u institushiniin siyaasaa jabaan tokko yoo jiraatedha. Kanaaf piilariin jalqabaa utubaan jalqabaa bulchiinsa siyaasaati. Utubaan lammataa ammoo warraaqsa diinagdeeti. Economic revolution. Addi bilisummaa Oromoo gaafa aangoo polotikaa dhuunfatee aangoo siyaasaa gaafa dhuunfateetiin hin jedhe biyya kanaa diinagdee biyya kanaa barootaa fi ummata lafa ummataa mootummaan qaamni biyya bulchu paartiin biyya bulchu irraa saameetiin hin jedhe akkamitti ummataaf deebifnee qabeenyaa jiru qabeenyaa ummataa gochuu dandeenya akkamitti kompenseet goone equity waan ummataan ummanni waan isaa hojjete akkamitti jiraachuu akka danda'u irratti ni hojjanna. Qabxiin biraa haqa hawaasummaa yoo jennu hawaasni tokko afaan qaba, aadaa qaba, safuu qaba, haala waliin jireenyaa qaba, social contract. Isa kana addi bilisummaa Oromoo har'aan tana uummanni keenya saayikooloojikaalii torchi ta'eera.
hawaasni keenya bahee galuu hin dandeenye. Wanni hundi qaama aangoo politikaa dhuunfate harkatti deebi'ee biyya kana keessatti diinagdeedhaan, hawaasummaadhaan, siyaasaan namni burjaajee walii galuu dadhabeera. Addi bilisummaa Oromoo kana bakkatti deebisa. Utubaan inni arfaffaa fi kan dhumaa nageenyaa fi tika. Biyya kana keessatti dhimmi nageenyaa dhimma akkaan murteessaa fi addi bilisummaa Oromoos ajandaa ijoodha jedhee qabatee ka'edha. Har'aan tana guutummaa impaayera kanaa keessatti nageenya waaraan hin jiru, tasgabbiin sabatiinsa qabu hin jiru. Uummanni keenya korkodama hidhaa keessa jira. Bahee galuu hin dandeenye biyya barataan barnoota isaa akkaan baratee itti iddoo barbaadu gahuu hin dandeenye, biyya barataan barsiisee ogummaa isaatiin jiraachuu hin dandeenye, biyya doktorri itti ogummaa isaatiin jiraatuu hin dandeenye, biyya kaabinee fi kaadireen afaan qawweetiin humna hidhate gargaarsifatee uummata rakkisaa jiru keessatti isa kana nagaa buusuudha. Addatti konferansii gabaabaa qopheessuudha. Konferansii yeroo gabaabaa qopheessuudhaan nagaa buusnee uummata keenyaaf nagaa mirkaneessuudha. San booda gara diinagdeen akkamitti badhaadhinni har'a isaan jedhan kun sadarkaa sanirra akka itti gahuu danda'u irratti hojjechuudhaaf utubaaleen yookaan piilaroonni adda bilisummaa Oromoo qabate adda durummaadhaan arfan kanaa jechuudha. Kana hunda gochuu dura jalqabatti adda bilisummaa Oromoo gaafa aangoo politikaa dhuunfatee nagaa buusa. Akkuma dura siin jedha nagaa buusuuf jalqabatti konferansii marii nageenyaa yaamuudhaan yeroo gabaabaa keessatti nagaa buusa. Nagaa buusuu kana keessatti qaamni har'aa hidhatee bifa garaagaraatiin mirga uummata isaatiif falmachuudhaaf bosonatti bahe kun gaaffiin isaa qawwee kaasuu dugda duuba gaaffii siyaasaati. Addi bilisummaa Oromoo kanatti amana. Kanaaf jalqabatti gaaffii siyaasaa qaama afaan qawweetiin daggalatti bahee daggala jiru kana furuudhaaf raawundi the table teessoo irratti akkamitti mariidhaan ilaa fi ilaameedhaan rakkoo uummata keenyaa furree nagaan biyya kana waliin geggeessinaa irratti sadarkaa duraatti hojjetaa jechuudha. San booda bulchiinsa keessatti ammoo maalii qabxiin inni ijoon biyya kana keessatti qaamoleen mootummaa kan jiran qaamni seera tumu, qaamni seera hiikuu fi qaamni seera raawwachiisu cufti isaatu waggoota 34 darban kana paartii biyya bulchu ruulingi paartii jalatti korkodamee hidhameera. Qajeelfama godhii fi godhiniitiin gubbaan deema malee akka mootummaatitti of danda'amee hojii mataa isaa hojjechuu hin dandeenye. Addi bilisummaa Oromoo dursa gaafa aangoo politikaa dhuunfate qaamota kana paartii biyya bulchuu irraa adda baasaa jechuudha. Kan biraa carraa uumuu irratti xiyyeeffannoo kennuu danda'uudha qaba isa jedhu qabannee waan gadi baaneef dargaggeessi keenya inni har'a baratee barnootaan ogummaa isaatiin tajaajiluu dadhabeeyyuu imaammata barnootaa kuffisanii barnoota irraa gara mooraa mana barumsaa irraa qaamni biyya bulchaa turee fi jiru kun gara mooraa waraanaatti dargaggoota keenya yeroo itti geessaa jiru argaa fi dhagaa jirru. Addi bilisummaa Oromoo isa kana hundeen fura. Hadhaan tana dargaggeessi bakka 4-3tti qoodameera. Inni tokko carraa jireenya mo'achuu dadhabuu irraa kan ka'e carraan isaa carraa biyya baqaa filatee daandii irratti kadhattuu baqattuu rakkattuu ta'e gammoojjii keessatti allaatti nyaatamaa. Galaana keessatti qurxummii nyaatamaa biyyoota ollaa fi alaa garagaraa keessatti illeegaal biyya keenya seenti jedhamuudhaan rakkina hamaaf saaxilamee haga sadarkaa fannifamee ajjeefamuutti jira. Fakkeenyaaf isa kana dargaggeessa Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti waggoota 2-3 darban kana keessa maal akka ta'e hubachuun nama dhibuu jechuudha. Carraan dargaggeessa inni lammataa kan biraa maal ta'e mooraa barnootaa keessaa baafamee humnaan haadha jalaa qabamee mooraa leenjititti oofamaa jira. Naashinaal sarvis maqaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo naashinaal sarvisiitti hundeerraa ni amana. Naashinaal sarvisiin addi bilisummaa Oromoo itti amanu ammoo isa hulluumsa wada xoor gimbaara namni hundinuu gara adda waraanaatti isa jedhanii humnaan dhiibanii geessan osoo hin taane fedhii irratti kan hundaa'edha kan addi bilisummaa Oromoo itti amanu jechuudha. Dargaggeessi inni biraa kan lakki ani fedha kiyya malee anatu sii beekaadhaan anatu kana sii godhaadhaan ta'uu hin danda'u jedhee falmate ammoo manneen hidhaa biyyattii garagaraa keessatti kurkudamee hidhamee jira. Kan sanirraa feddidatee lakki mirga koo sarbite jedhamee julmaadhaan fuudhamee mana hidhaatii baafamee ajjeefamaa ture. Isinis kana akka OMN itti irraa gabaasaa turtan. Inni arfaffaa fi kan dhumaa carraan dargaggeessa kanaa biyya kanatti faarsee bulaa ta'eera. Akkamitti faarsee bulaa ta'e hojii dhabsiisanii yoo paartii keenya deeggarte yoo kana goote si hooqaa naa hooqiidhaan ajandaa biyya ajandaa ummataa dhugaa ummataa domineet godhanii ukkaamsanii akka paartii biyya bulchu qofa faarsee
jireenya guyyaa daily bread akka argatu godhanii irratti hojjetanii dargaggeessa keenya demoralize godhaniira. Hamilee isaanii cabsaniiru. Abdiin qabu dargaggoon biyya kana. Addi bilisummaa Oromoo aangoo politikaa gaafa dhuunfate abdii dargaggeessa biyya kanaati. Ardi emerging force humna lafaa dhufaa biyya kanaati. Biyya kan Itoophiyaa Empire Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti parsantiin 50 ol dargaggeessa. Dargaggeessi egeree biyyaati, abdii biyyaati. Fiisharitiin dargaggeessa kana akka dukkanaa'u godhamanii irratti hojjetanii ture. Isa kana hundeedhaan furuudhaan dargaggeessi abdii akka qabaatu irratti hojjetaa siin jechuufi. Addi bilisummaa Oromoo bulchiinsa siyaasaa keessatti mootummaa fi siyaasaa adda baasu irratti jabaatee kan hojjetu. Yeroo ammaa mootummaa fi siyaasaan walitti makeera. Paartiin biyya ijaare tokko gaafa biyya ijaaru hojii mootummaa akka mootummaatti yoo hojjeteeyyuu mootummaa paartii biyya mootummaa jaateeyyuu hojjettoonni mootummaa hundi hojii siyaasaarraa walaba ta'anii hojjechuu tajaajila bilisaa tajaajila uummataa kennuutu barbaachisa. Garuu ammoo yeroo ammaa kan argamu sirna dhufaa darbaa biyya kana keessa jiru kan TPLF irraa kaasnee yeroo darbillee kan sirna darbanillee kaafneen mootummaa tajaajilu siyaasa keessatti hojjetu malee akka mootummaatti uummata tajaajilanii sarviisiin uummataa yookaan tajaajilli uummataa kan siyaasaa irraa bilisa ta'e hin kennamu. Hojjetaan mootummaa waajjira mootummaa keessa jiru hundumtuuyyuu qaama siyaasaati. Akka qaama siyaasaatti raan godhaa hojjeta malee akka mootummaatti mootummaa ta'e hin hojjetu. Bulchiinsa siivil sarviisii uummata irraa siyaasa irraa bilisa ta'e hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo isa kan diriirsuudha. Tajaajilli siyaasaatii fi tajaajilli mootummaa kan hawaasni argatu adda adda akka ta'utti kan inni qindeessee hojjetu. Yeroo ammaa kana qaamni biyya bulchu hundumtuuyyuu muudama siyaasaatiin muudama. Ogummaa isaatiin hin ramadamu. Ogummaa isaatiin hojjetu. Kanarraa ammoo mindaa mootummaa kan nyaataa jiru hundumtuuyyuu miseensa paartii sanaa ta'uu qaba. Yoo miseensa paartii sanaa hin taane ammoo mindaa sanii nyaatu ni dirqisiifama jechuudha. Buusii paartii isaanii akka galchuutti dirqisiifama. Dhufaa darbaa yeroo darbillee sirna TPLF keessatti akkas ture. Haalli hojii mootummaatii fi haalli siyaasaa kan walitti hidhateedha biyya kana keessatti. Kanaan namni hundumtuu kan isaan sochoosan dhimma siyaasaa isaaniiti malee dhimma hojii uummataatii miti. Walitti hidhatanii oofuu jechuudha. Kan biraa ammoo dhimma diinagdeetti wal qabate jaalatu waaqomtu qeeraa dhimma diinagdee dargaggoota diinagdee keessatti hirmaachisuu keessatti dargaggoonni loogiitu jira. Loogiitti mul'ata. Dargaggoonni miseensa paartii sanaa hin taane yookaan deeggaraa paartii sanaa hin taane kan isaan hin faarsine hojii sana irratti baay'inaan ramadamanii piroojeektii adda addaallee argachuu irratti yeroo itti rakkatantu jira. Haalota akkasii sunniin akka deemaa jiru sirna mootummaa kana keessatti. Kan biraa ammoo loogii bal'inaan kan mul'atu hojii mana hojii mootummaa keessatti. Inni kunis loogiin hawaasa keenya dargaggoota keenya akka gara hojiitti hin dhufne taasiseera. Yoo gara hojiitti dhufuuf deeman kan isaan irraa eegamu kafaltii kafaluudha, kafaltii fudhachuudha. Kanaaf ragaa hojiis kaasuu dandeenya jechuudha. Yeroo ammaa piroojeektii tokko argachuudhaaf ijoolleen gara diinagdeetti galuudhaaf sochii diinagdee keessa seenuudhaaf maallaqa qaama piroojeektii san qabatee jiru wajjin wal sheer fudhachuu jira. Haalonni isaanii warreen waan sana hin goone ammoo hojii sun dhabuutu jira. Namoota akkasii isaanii fidaniitiin keessa galtee liinkii fidaniitiin rakkoo diinagdee keessattis sochii diinagdee keessattis akka dargaggoonni hin hirmaanne gochuun bal'inaan mul'ata jechuudha. Yoo xiqqaate namni piroojeektii sana harka qabu birri minimum maayikiroodhaan nama gurmuusaa birrii 1,100 ol malee gadi kan fudhatu hin jiru. Haala kanaan sochii diinagdee keessatti gufatanii kan dhaabbatanii burjaajaan jiru rakkina akkasiitiin kan rakkina gidduu argaa jiran jiru. Kaan ammoo hojii siyaasaa keessatti hirmaachuu dhabuun deeggaraa warra miseensa isaanii ta'uu dhabuudhaan namoonni ammoo maqaan biraatti maxxanfamanii dargaggoonni maqaan biraatti maxxanfamanii qe'ee keessaa baqatanii gammoojjii keessatti akkuma jaalwaaqoon jedhe rakkoo argaa jiran jiru. Kanneen ammoo magaalaa itti jiraatan keessaa baqatanii magaalaa biraatti rakkina arganii keessummeessaa jiru kan dhagaa baatanii bulan hojii qansiraa guyyaa oolmaa guyyaa hojjetanii kan bulan hedduu rakkina akkasii argaa jiran jiru. Egaa addi bilisummaa Oromoo ennaa manifeestoo kana baafatu rakkoolee dargaggoota irra jiru rakkoolee tajaajila hawaasaa keessa jiru hunduma furuudhaaf kan hojjetu ta'uu isaati jaalala jedhe. Eessatti addi bilisummaa Oromoo eessatti kan filannoo kanaaf dorgomu miseensota ammam dhiyeesse miseensonni addi bilisummaa Oromoo dhiyeesse xiqqaadha kan warra kaabaa kan Oromiyaa keessatti hundee hin qabne gadiyyuu kan jedhanis jiru. Mee ammam dhiyeessitanii eessatti dorgomtu kan jedhu gabaabsinaa. Ayyee fayyaa ta'e akkuma duratti jalqaba irra seensa irratti si kaasuu yaale addi bilisummaa Oromoo filannoo kanatti hirmaachuu kan murteesse yeroo gabaabaa keessatti.
carraa gabaabaa kana keessatti yeroo gabaabaa kana keessatti qophiin adda bilisummaa Oromoo guutummaa biyyattii keessa akka paartii biyyoolessaaf silaa dorgomu akka guddina dhaaba kanaatiif akka wabii uummata Oromoo lammiilee Oromiyaa akkasumas sabaaf sablammoota biyya kanaa ta'eetitti hedduu dhiyeeffachuu osoo danda'u akka barbaachisummaa isaatti dhiyeeffachuu hin dandeenye. Kanaaf naannoon nuti itti dorgommiidhaaf itti qophoofne naannolee afurii fi magaalota lamaa jechuudha. Innis naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Hararii fi Dirree Dhawaa dabalatee magaalaa Finfinneetti jechuudha. Kan amma dorgommiidhaaf of qophoofne jechuudha. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota isaa hagam qopheeffatee isa jedhuuf ifaadha. Kanaan durallee irraa bifa garaagaraatiin irraa dubbataa turre irraa akka waliigalaatti nama 160 olii kan nuti qopheessine. Kana keessaa naannoon 63 kan ta'u federaalaa fi ammatti kanumaa jechuudha wanni jiru. Kana maaltu isin godhe gaaffii jedhuu fi akka jaarmiyaa guddaa tokkotti hagas dhiyeeffachuumaaf dandeettan kan jedhuu fi jalqaba sii kaasuu danda'eera. Qophiin adda bilisummaa Oromoo filannoof qabaachaa ture akka qaama biyya bulchaa ture yookaan qaamota biraa jalqaba irraatti qophiin ture. Kanaaf ammoo kan nu hanqise nuti jalqaba irratti nagaan hin jiru. Biyyi kun nagaan qabdu. Goolama siyaasaatiin wal qabee rakkoo hamaa keessa jirti. Kanaaf furmaanni rakkoo amma impaayera kana korkodee qabee addatti ammoo Oromiyaa hudhee qabee furmaata waaraadha kan jedhuun adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa labse. Isa kana ammoo qaamni biyya bulchaa jiru nurraa fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Maafi mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa jechuun biyya mootummaan ummataaf filame hin jirre keessatti biyyi irraan gadee sigigaataa jirtu keessatti qaamni paartii polotikaa ta'e tokko qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru tokko qoonni inni kennuu danda'u waan danda'uun irraa hirmaachuu danda'u qaba. Kanaaf nus fala waaraadha. Uummata kanaaf jenne ce'umsi haa bu'uudha kan jenne. Inni ni dide. Itti aansee immoo dhimma marii biyyoolessaa kaafne. Marii biyyoolessaa adda bilisummaa Oromooti kan jalqaba kaase. Maafi nagaan haa bu'u. All stakeholders qaamni dhimmi ilaallatu hundi irratti hirmaatee marii biyyoolessaa haa goonu jenne. Isa kana ammoo nu faallessan. Sababaan isaa nuti ammoo irraa hirmaachuu hin dandeenye. Koongirensii Federaalaa Oromoo waliin taane jechuudha. Sababni isaa maali? Qaamni ofii isaaniitii waan kana bu'uuressee dabbaloota isaaniitti galchanii koottaa keessatti hirmaadhaa waan jedhaniif dinnee jechuudha. Kan sadaffaa immoo nagaa buusuu fedhii qabaachuurraa kan ka'e adda bilisummaa Oromoo dhiyeenyuma kana waan yeroo dhiyoodha. Koongirensii Federaalaa Oromoo waliin ta'ee xalayaa waloo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif ifatti barreessine jechuudha. Open letter. Deebii argachuu hin dandeenye. Kana hundinuu maali kan goonee fi adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti nagaa buusuudhaaf fedhii qabaachuu irraa kan goonedha jechuudha. Kanaaf akkamitti hagas dhiyeessitanii kan jedhuuf yeroon nuu kenname yeroo gabaabaa. Yeroo gabaabaa kana keessatti iddoo hunda walgahee kaadhimamaa isaa qopheeffachuudhaaf yeroon arganne, yeroo bal'aan arganne. Ofii kennaayyuu gadi baanee hojii siyaasaa guutummaa goleelee Oromiyaa keessatti hojjechuu hin dandeenye. Ammayyuu naannoo red line sarara diimaa waraanaan socho'amaa jiru keessatti isa kana boordiin filannoolee I think waan dorgommiidhaaf irratti baasinatti hin fakkaatu. Extremely naannoo waraanni keessatti deemaa jiru keessatti silaa adda bilisummaa Oromoo osoo nagaan jiraate ifatti gadi buunee aga gandeen baadiyyaa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaatitti uummata keenya manifestoo keenya imaammata keenya barsiifannee uummata keenya keessa deemnee waliin hojjannaa jechuudha. Waggoota 6-7 kan of qopheessaa jiraachuutu nurra ture jechuudha. Kanan goone hundi keenya mana hidhaa turre jechuudha. Amma immoo carraa argame kanaan opportunity kanaan uummata keenyaan carraa miidiyaa argame kanatti gadi baane dhugaan jiru kana adda bilisummaa Oromoo kaleessa akkas ture. Har'a ammoo akkas jira. Boruuf ammoo imaammata akkanaa qabannee deemna. Filannoon kun yoo irratti milkoofne ni milkoofna nu filadhaa filannoo isin nu filattaniin ammoo milkaa'ina kana galmaan geenna. Kana galmaan kan geennuun ammoo imaammata qabannee deemnu manifestoo keenyarra keenyarra karaa kanaan itti deemnee waliin hojjechuu dandeenya kan jedhuun dhufneesin jechuuf dajan. Mee otoo gara lammiitti hin darbine Finfinneetti hin dorgomnaa jettee naannoo biraattis naannoo Amaarattis akka dorgomtanidha kan hinte. Naannoo Amaaratti sadarkaa kamitti kan dorgomtanii waca hedduun dhagaa akkamitti abaawwan naannoo Amaaratti dhufee dorgoma kan jedhu bifa kamiin dorgomtu Finfinnee sanaan wal qabatee
ejjennoon sin Finfinnee irratti qabdanii kan inni manifestoo keessatti argine tokko keessa bulchiinsa waloo mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Finfinneetti kan jedhu tokkos jira. Bulchiinsi waloo sunis maaliif akka barbaachise maal akka ta'e nutti himte ejjennoon cimaan adda bilisummaa Oromoo Finfinnee irratti qabus maal akka ta'e asumaan nu ibsite kan haafetti darbina. Ayyee fayyaa ta'e gaafii isaa maayirraa siikaa isa naannoo Amaaraatti akkamitti dorgomtanii dura waa'ee dhimma Finfinneeti. Isaan wal qabatee manifestoo keessan irratti bulchiinsa waloo qabaachuu kan jedhudha. Dhugaadha. Addi bilisummaa Oromoo jalqabatti maammata isaa keessa manifestoo kana gaafa qopheessu heera bara 1995 qophaa'ee biyya kana isa hojii irraan oollee konstitushiinitti jira malee konstitutionalize heerri sun hojii irra oolmaan isaa hin jiru. Isa san hojiitti hiikudha. Akka heera biyyattii irra jiruttis bulchiinsa waloo qabaataadha. Garuu addi bilisummaa Oromoo kan itti amanu bulchiinsa walootiyyuu miti. Finfinneen of danda'e yookaan akka mootummaa naannoo biraatitti kophaa isaa jiraatu osoo hin taane Finfinneen mataa isaatu bulchiinsa Oromiyaa jala jiraachuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo kanatti amana. Finfinneen matamti isaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala jiraachuu qaba. Haala hojiitiin Finfinneen filatamtee Finfinneen akka magaalaa guddoo Oromiyaatti, akka magaalaa guddoo Itoophiyaatti, akka magaalaa Gamtaa Afrikaatti, akka magaalaa dippiloomaatotaatti sarvisii kenniti malee Finfinneen abbummaadhaan qe'ee Oromooti. Oromiyaa jalattidha Finfinneen kan taliigamuu qabdu. Kana jechuun sarvisii barbaaddu qaamni sarvisii ishee irraa barbaadu Oromiyaadhaaf kaffaltii kaffaluu danda'uudha qabaadha. Isa amma dhiyeenya kana falmii irratti Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo inni amma kaadhimamaa mana marii bakka bu'oota uummataa Kuyyuutti dorgomaa jiru Finfinneen ka'ee nuti jennaan Finfinneen kan sabaafi sablammoota uummattootaati isa jedhe san akkasii miti Finfinneen. Finfinneen abbummaadhaan kan Oromooti. Finfinneen kan Oromiyaati. Addi bilisummaa Oromoo kanatti amanaa jechuudha. Mana marii waloo tolchine inni jedhamu abbummaa Finfinnee kan Oromoo kan Oromiyaa ta'uu mulqoo jechuu osoo hin taane faayidaan Finfinneen akka barbaachisummaa isaatitti galiin Finfinnee irraa galu Oromiyaadhaaf kennamaan jiru. Finfinneen osoo Oromiyaan daandiin Oromiyaa 360 digirii 360 Finfinnee keessa waa hin seenne ta'e Finfinneen halkan tokko buluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf akka barbaachisummaa irraatti Oromiyaan tajaajila barbaadu Finfinnee irraa waan argatu san fudhachuu qabu danda'uudha qaba malee Finfinneen qaama Oromiyaatiin ala godhee adda bilisummaa Oromoo hin ilaalu jechuudha. Kan biraa akkamitti naannoo Amaaraatti dorgoma adda bilisummaa Oromoo sanaan jetteef Oromiyaan lafti Oromoon bara baraan irra jiraataa ture Oromiyaadhaa jedha heera adda bilisummaa Oromoo keessatti. Qeen Oromoo lafti Oromoo bobbaasaa irraa qabee hanga handaara Baarentuutti kaabaa kibbatti baha Jibuutii irraa qabee hanga Suudaan sinna argautti Oromoon bal'inaan keessa qubata. Kaartaan adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'ate sarareetiin jedhe haga kana bal'ataa jechuudha. Amaaraa fi Walloo fi Raayyaan qaama Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo iddoo sanitti nagaadhaan keessa socho'amee filannoon ni geggeeffama yoo ta'e sababaan dhaqee uummanni isaa dhaabni isaa uummata isaa bakka bu'ee na filadhaa hin jenneef hin jiru jechuudha. Achitti duuti biyyaa wajjin hirriba akka jedhan naannoo sanitti sodaa nageenyaatiif rakkoon addaa jiraatee filannoon guutumaan guutuutti hin geggeeffamu yoo ta'e kun waan biyya guutuuti. Filannoon naannoo san ni geggeeffama yoo ta'e immoo qe'ee nuti filannoo itti geggeessina jenne qe'ee Oromoo dachee Oromiyaa uummata Oromoo keessattidha kan filannoo geggeessu adda bilisummaa Oromoo. Beenshaangul Gumuz Matakkal keessattis Tigraay Raayyaa keessattis Amaaraa Walloo keessattis qaama Oromoo qaama Oromiyaatii jechuudha. Kanaaf gungummiin gama kamiinuu adda bilisummaa Oromoo akkamitti naannoo Amaaraatti dhufeetiniin filannoo geggeessanni jedhu qe'ee isaa irratti qaamni isa dhoowwu hin jiru jechuudha. Isa kanammoo mirga seeraanis qe'ee keenya irratti ajandaa keenya uummata keenya barsiifachuu fi nu filadhaa jennee dubbachuu mirga guutuu qabna. Sin jedha. Waa'ee Finfinnee kana tokkicha itti adeemnu keessattuu sin dargaggeeyyiidha. Warra jijjiirama butame sana fide keessa warra dargaggeessa akkuma keessaniiti.
yeroo sana kan itti sababa jijjiiramni TPLF gara Maqaleetti ergame yookiin akka galu godhameeyyuu sababa Finfinneen wal qabatee maastar pilaanii ka'e sanaan. Yeroo sanatti waa dangalame tokko tokko lakkoofne sinii deebifnaa gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo kan jedhu ture. Yeroo ammaa kana garuu wal falmii jedhame kanarratti kan dhagaa jirru Finfinneen kan Oromooti jechuurra Finfinneen kan sabaaf sablammootaa fi kan uummatootaati kan jedhu paartii biltsiginnaarraa yookiin biltsiginnaarraa dhagahaatii jirra. Maaliif yeroo kanatti Finfinneen kan Oromoo miti kan Oromooti jechuu maaltu isaan dadhabsiise yeroo ammaa kanatti immoo maaliif Finfinneen kan sabaaf sablammootaati akka jedhan isaan godhe. Ija siyaasattiinis akkamitti ilaaltu kana mee lamni dabaree fudhadhaatii gaggabaabsate dhimmoota biraatti jiru. Finfinneen dhugumatti dubbachuudhaaf akkamiin akka sabaaf sablammootaa taatu laaf hin galle isaan siyaasa ifaa hin taane waan qabatanii socho'aa jiranii fi waan waliin dha'iinsa baratanii fi kanaaf Finfinnee abbummaa isaa haalaa jiru malee Finfinneen lafa Oromooti. Lafa Oromoon akkamittiin Finfinneen dachii Oromiyaa keessa cittee qaama biraa ta'uu hin dandeessu. Yookaan qaamni birootis Finfinneen kan keenya kan jedhu eessaan kan isaanii akkamitti kan isaanii ragaan qaban ragaa quubsaa kan isaanii ta'uu dandeessisu hin qaban. Qaama dachii handhuura dachii Oromiyaati. Lafa Oromooti. Oromootu dachii sanirraa buqqa'e. Kana seenaanis lafa kaaya. Dhugaanis lafa kaaya. Haqa waaqaataanis dachiin Finfinnee dachii Oromooti. Garuu ammoo maaliif kan sabaaf sablammootaa jedhan ifa baasuu hin danda'an balaa dhugaa kana dhugaa dheessu takka dhugaa dubbatanii hin beekan akka uummata kana burjaajessaa jiraatanidha. Nuti adda bilisummaa Oromoo kan jennu malee lafti kun haqaanis seeraanis seenaanis dachii Oromooti. Dachii Oromiyaati. Adda bilisummaa Oromoo qaama Oromiyaati bulchiinsa walitti ijaara kan jiru saboonni achi keessa jiran dachiin Finfinneedha magaalaan Finfinneedha qaama Oromiyaa fi kan Oromoo ta'uu beekee keessa jiraachuuf mirga guutuu qaba. Hin jiraattu hin jenne adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf akka bulchiinsa saboota achi keessa jiraniif ta'utti bulchiinsa waloodhaa achi keessatti ijaara kan jedhe Oromiyaa wajjin Finfinnee fi Oromiyaa wajjin ijaara kan jedhu kanaaf malee qaama biraatti gochuuf hidhuufi miti. Kanaaf isaan kun siyaasaa ifan taane kan ammoo haqummaa of keessaa hin qabne kana qabatanii waan deemanii fi dachii Oromiyaadhaa kan Finfinnee waakachiisuuf deemu malee dachiin Oromoo kan Finfinnee magaalaan Finfinnee qaama Oromiyaa guddittiiti lafa Oromooti magaalaa guddoo Oromiyaati. Kanarratti ammoo saboonni achi keessa jiran mirga achi keessatti jiraachuu guutuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo akka isaan dachii Oromiyaa haalanii daangaarraa Oromoo buqqisanii qaamonni biroo buqqisanii dachii kan dhiibanii Oromoo lafa dhabdee qe'ee dhabdee godhuuf deeman osoo hin taane lafa isaarrattuyyuu mirga jiraachuu kenneefiiti garuu abbummaa Oromoo beekuu qaba. Abbummaa lafa sanaan beekamuu qaba adda bahee. Heera biyyattii heera biyyaa kana keessatti illee taa'ee jira. Qaama Oromiyaa ta'uu. Kanaaf siyaasa ifaa waan hin qabneef burjaajii kana uummataan dhahaa jiru. Kanaan gaafiin uummata Oromoo kan kaleessaas kan har'aas kan dhaloota boruus dhimmi Finfinnee dhimma bu'uuraa guddaa dhimma lafee fi lafa isaati waan ta'eef waan dhiisu miti. Kanaan isaan illee hin beeku. Dhugaa kana waan irraa baqataniif keessuma isaaniitti beeka malee dachii Oromiyaati jenna. Waaqa wanti dabaltu qabdaa maaliif sodaatame Finfinneen ija babaaftee qoma kee dhiibdee Finfinneen kan Oromooti lafa Oromiyaati jechuun maaliif sodaatan? Maaliif irraa baqatu sitti fakkaata? Ayyee fayyaa ta'e dajoo kun ifaadha. Ijoolleen har'a gadi ba'anii Finfinneen kan sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kana hundaati jedhan dhugaa dubbanna yoo ta'e ijoolleedhuma kaleessa bara maastar pilaanii Finfinnee san ofii isaaniitiyyuu wareegama qaamaa qalbii hanga lubbuutti kaffalaa jiranidha. Namni har'a kaleessa gadi ba'ee Finfinneen kan sabaa fi sablammootaati kan jedhu ofii isaatii miidiyaa tadha irratti nu haasofsiisaa jirtu kanarratti OMN irratti sagantaa raabaa doorii jedhamu irratti nan yaadadha. Ifatti ajandaa ta'uu hin qabu. Finfinneen seenaanis seeraanis jaalattanis jibbitanis kan Oromooti jedhee nama dubbataa turedha. Word by word. Har'aan kan isaa fi fakkaattonni isaas
Sababni guddaan kana jedhaniif daabboo ittiin nyaachuuf jedhaniiti. Dhugaan jiru isa kana. Dhiiga uummata Oromoo jala ciisanii, hidhaa uummata Oromoo golgaa godhatanii, ajjeechaa uummata Oromoo golgaa godhatanii, miidhama rakkinnaa fi gaddaa fi gadadoo Oromoo golgaa fi dahoo godhatanii isa jalatti daabboo ittiin nyaachuuf jedhaniiti. Afaan mi'aayanii paartii amma biyya bulchu jiru kana gammachiisuuf jecha warra gadi ba'anii Finfinneen kan Oromoo miti jedhaniidha malee keessi isaanii Finfinneen kan Oromoo akka ta'e ni himatu. Addatti namni kun akaakayyoota isaattu qe'ee kanarraa buqqa'e. Dhiibamee jechuudha. Abboota isaaniittu qe'ee kanarraa buqqa'e. Finfinneen politikaal seentarii handhuura siyaasa biyya kanaa qe'ee Oromoon itti cabe. Cabnamti Oromoo jalqaba irratti kan ka'e Finfinnee irraayi. Oromoon har'aan tana Finfinnee irraa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee kadhattuu baqattuu ta'ee rakkataa ture. Hedduun isaa qe'ee isaa itti handhuurri isaa itti buute kanarraa baqatee har'aan tana kibba bahaa Oromiyaa Arsiif Baale keessa bal'inaan qubatee jira. Oromoon giddugala kanarraa buqqa'ee jechuudha. Qe'ee isaa humnaan irraa dhiibame. Jaalateetii miti dirqameeti. Kana jechuun qaamni politikaa gaggeessu aangoo politikaa dhuunfateetiin jedhe afaan qawweetiin biyya kana korkodee bulche yeroo hundumaa lafa Oromoo saamu, nama Oromoo saayikoolojikaalii saamu ajandaa godhatee jara kanas daabboodhaan sossobeeti malee dhugumatti Finfinneen kan Oromoo akka hin taane itti amananiiti miti. Finfinneen kan Oromoo ta'uu dhibbaan dhibbatti beeku. Ajandaan guddaan isaan Finfinneen kan Oromooti miti jedhanii kan sabaaf sablammootaati jedhan qaama biyya bulchu kana gammachiisuudha. Ajandaan guddaan Maddammar jedhamu keessatti falaasama idaamuudha jedhamee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed isaaniif dhiyeesse maali ajandaa isa sabboonummaa fiixee tuqee fi isa sabboonummaa saba tokko irratti qofatti rarra'usan Finnee walakkeessa goonee madaala isaa wal qixxeessinee uummata biyya kanaa geggeessinaa jedhanii ifatti dubbataniiru. Isa gammachiisuuf jedhaniiti. Ajandaa Madammarii san gammachiisuuf jedhaniiti. Sabboonummaa Oromoo keessatti ajjeesuuf. Oromoon akka dammaqee nuuf iftee mirga isaan beekne gochuuf. Ijoollee duubaan dhuftu kan akka isaan ajandaa abboota isaanii akaakayyoota isaanii hin beekne. Akka isaan domineet ta'anii ukkaanfamanii ajandaa diinaa qofa tarkaanfachiisan godhaa jiru malee qe'een Oromoo abbummaan seeraanis seenaanis kan Oromooti. Lammiileen Oromiyaa warri Oromiyaa keessa jiraatan qe'ee Oromoo keessatti akka barbaadanitti qotatanii bocatanii daldalatanii jiraachuu danda'u. Isa kana addi bilisummaa Oromoo ifaan ifatti lafa kaa'ee jira jechuudha. Abbummaadhaan Finfinneen kan Oromooti, qaama Oromooti, qe'ee siyaasni barootaaf irratti geggeeffamaa ture. Handhuura Oromoo achiin Oromoo cabsanidha. Har'as cabnana sanarratti madaa Oromoo irratti ashaboo firfirsaa jiru malee Finfinneen rakkoo kanaan dura dhalchanii madaayeetiniin jedhe san caalattuu kulkulsanii rakkoo irraan dhalchanii uummata kana keessatti caalattuu baddu baasuu uumuuf yoo ta'e malee kun ajandaan fakkaannee sin jedha Daju. Ayyee mee kana yeroo biraasitti deebina dhimmi Finfinnee madaan Oromoo kan jalqabe Finfinnee irraa jettanii fayyuus kan danda'u Finfinnee irraati akkasitti namni hedduu amana. Kanaaf dhimmi kun itti deebina.